تلي قرص في فحلي إن تخلق نهار في ليلي إن وجين أمتي في نحلي إن وجين كايجرات في قتلي إن تمر جبين في سحلي إن جامع ويسي إن في وحلي إن توباس إن بدي أكلي إن زنياش سيغرايا سبولي إن كنزم قولي كان دبي سكولي إن تنان سيبونا وغنى حولي إن كان قد أوفي كان أوفي أكلي إن كان ترسيسي كان قد كمبيلي إن كان ناسسي كن جديلي هو الذي أداك وأبكى إن كان ناسسي كن جديلي إن أدان قد مرافو إبدلي إن لقى بدا حجتك فيلي إن جدين أدان كان تقفلي إن قتل جيسي ونرسي سنسلي أدوم حجتي موت كبو أدلي سبحان الملك القادر الجليل نمي توكو إساين تايو كولي يسوم صدادو خدو يسابولي كرم سنباب نهنجدي ولولي شيطاني كرر سنغولين فيلي أجاج نفسي إنساني فولي سيسيك تستيكافتي قبي سكالي رفا ترفدادا بودك أولي قبر أمر ربي قبري داقلي صلاة جنانين كريم سلالي صلاة السباسة رب العالي أنبلهم قبان كريم الأمالي نمون من باسو كربي تكالين يوم لا ينفع البنون والمال إلا من أتى الله بسلم العلي بالشرك وإفك وقيل وقالي يا ربي يا الله أنت ذو الجلال إجرى ما تأتي ومرا نلالي خران جاك بنوك بأبارين ستري سمة الثاري الله الله يا ربي يا باري نبتي أرارمي كيما كان غفاري نستري سمة الثاري نستري سمة الثاري نستري سمة الثاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن وبوليوان كينك كيريدا. الحمد لله رب العالمين بقى جراتني سنين جنة وجزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى يا ربين على ما فده Guyyaan namaa gahu malee hindu amma ta duree jedhu qabannee dhufne dhihaadhaa wal dhiheessaa isiniin jenna duuba muhaadaraan teenna taarraa guyyaan namaa gahu malee hindu'anii guyyaan kee gahu malee hinduutu waan jedhu irraa haasofna insha Allahu ta'ala. duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumaa isaa ka uume kana gaafa inni agartee bulii 120 waan cufaa rabbiin isaaf barreesse gaafa inni bulii 120 rabbiin waan cufaa barreesseef so inni garaa haadhaa keessa jiru ana dhiyaadha inshallah invite wal godhaa share illee walii godhaa invite wal godhaa share walii godhaa gurra garana jallisaa akkasit deema kayriin tun obboleewwan ta'e namara haadha qabdu. duuba rabbiin subhaanahu wa ta'ala si uumee garaa ayyoo tanteetii keessatti sihii bishaanii gaafa lubbuu agartee sitti afuufu malaa'ikaa sitti ajajesaniin guyyaa kam duutaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala si barreesse. duuba riskii tantee ajala kan kee akkasuma milkaahaa ta'uu fi hongahaa ta'uu kan kee gaabsan barraahe. kanaafuu haga guyyaan sun gahutti duutiin jirtu haga guyyaan rabbiin sii qore sun dhufutti duuti ati barbaaddeefillee siin dhuftu ati barbaaduu dhabdeefillee guyyaa san siin dabarsitu. hadiisa kanarratti erkannee jechaadha. gaafa tokko rajulun yuslimu min al-afaa jedhan gurbaa agartanii jawwee irraa nagaha bahe akkamitti
gaaf tokko waan jedhe namni tokko warra Masriiti kitaaba agartee Dr. Mustafaan barreessan keessatti nu dhiyaate seenaan kun jechaadha. waan jedhe duuba guyyaa keessatti ciisee yeroo qeylullaadha hirribni na qabuu didee jedhe. hirribni na qabuu didee lubbuun hirribni na didee jennaan ka'ee bahee jedhe. afaan baharaa kana dhaqee raahaa godha jedhee gara niilii kana achi deemee jedhe. wayita achi deemu osoma deemutti jiru qaajjibbuu tokko argee jedhe. wayita bahara afaan ga'u qaajjibbuun kun afaan baharatti achi deemaa jedhe. raachummaan xiqqaan kun immoo bahara keessaa bahee moggaatti as bahee qaajjibbuu kana eegaa jedhe. dhufee jennaan inni achi garagalee fi qaajjibbuun kun duyda baharaa gubbara duyda agartee raachaa kana gubbatti bahee jedhe. duyda raachaa kana gubbarratti ol bahe. yaa subhaanallah hikmaa ajaa'ibaati dhageeffadhaa qaama qalbii. duyda raachaa irratti yeroo inni ol bahe raachi bishaanittiin qaceelee bishaanin seenetti agartee bishaan daakee gamattiin qaceelee jedhe. wayita kana anillee doonii jala yaabbadhee gama qaceelee jedhe maaluma dalaguu deeman jedhe. yoo bishaan kana niilii kana qaxxaamurree gama baanu ni argee jedhe isaa kana qaajjibbuun kun asii achi qaceelee jedhe. daarii itti bayanii jennaan irraa gabbu'ee tumaan achi qaceelee jedhe. jihaa inni itti qaceele kana kallattii kana muka wayittu fuuldura san jira muka san jala gurbaa tokko ciisaa jedhe. rafuu jiraa jedhe gurbaan dardaraa wanta qof quban qabu. gurbaa kana idduudhaaf jawween itti deemu jirtii jedhe. jawween gurbaa kana idduudhaaf deemu jirtii jedhe. wayittima kana qaajjibbuun kun duyda duuban dhufee osoo jawween tun biran gahin jawwee tana iddee jedhe. osoo jawween gurbaa biran gahin gurbaa muka jala ciisu ka gaaddisa mukaa jala ciisee ofirraa rafutti jiru ka of quban qabne ka jawween idduudhaaf itti deemu qaajjibbuun tun duyda duuban daftee fiidee dhaqqabdee jawwee kana idditee jedhe. jawwee kana iddinaan jawween ofirra garagalee jedhe gara qaajjibbuu. inni illee qaajjibbuu iddee jedhe. jarri lamaan achitti du'anii micaan nagaha bahee jedhe. agarta akka itti rabbiin si tiisu gaafa agartee guyyaan kan kee hin gahin yeroo guyyaan kee hin dhumatin yeroo qadarri rabbii ka jenne sun sitti hin dabrin rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan siif aduwwiidhaa jeeshii keessii godhee tika keessii godha. jawwee fi qaajjibbuun achit du'anii micaan nagaha bahe quban qabu micaan hirriba jira ka dhaabatee laalu kana seenaa kana himu jira. qaajjibbuulleen aduwwii namaati jawweelleen aduwwii namaati. eenyu ka qaajjibbuu erge duuba jawwetti rahmaani subhaanahu wa ta'ala maalidhaaf akka gurbaa sanin tuyne gurbaa azalli isaan geenne sinii galee. yaa subhaanallah ayata rabbii kanaa tafakkuraan malee gocha rabbii kanaa tafakkuraan malee wanni gariin ittiin gahan yaa obboleewwan kiyya. meexiin xalliilaan waan waliif aduwwiidhaa waan gargarii ka uumamni isaatuu gargarii waan nama yoo taate amma namni namarraa ni dhoowwa nama akka isaati akka miidhaan nama akka isaatu kun barbaadu irraa deebisa bineensa. ilma namaa yoo taate waan nama ta'eef jecha jawween jawwee akka isiitirraa ni deebifti. qaajjibbuun qaajjibbuu akka isiitirraa wanni cuftinuu agartee waan akka ufiitirraa akka rakkoo waan sammuudatuun fedhanii irraa deebi'a. wanni jiinsii tokko akkas wanni jiinsiidha ka kophaa ka gosa ka innuu walii aduwwii yoo rabbiin sitti wakkale subhaanahu wa ta'ala akkanatti sirraa deebisa. kanaafuu ilmi namaa gaafa guyyaan isaa hobba'e malee hin du'u. gaafa rabbiin isaa lallabe sun dhumatte malee hin du'u jecha ilmi namaa. yaa subhaanallah. akkuma san gaafa tokko tunin seenaa biraati
bishaan dhuguudhaaf gurbaan madda tokko ka akkana jiru dhagee bishaan agartee isaa waraabbatee in dhuga jedhee wayta inni afaanii qabatu allaattiin sa'imarraa dhuuftee bishaan kana dhoyti harkaa jiisiti. Itti deebi'ee waraabbatee yoo inni dhuguufan mallee afaanii qabatu dhuftee tumaan dhoyti harkaa jiisiti. Itti deebi'ee yoo inni waraabbatee afaanitti hin deemu dhoytee tuma harkaa jiisiti. Taraa hedduu akkana goote. Dhuguu dhoowwite bishaan kana gurbaa kana. Hikmaa ajaa'ibaati. Hikmaa ajaa'ibaati. Maal narraa feeti allaattiin tun jedhee gurbaan kun silaafuu bishaan dhugaatii natti hin dhiiftu akka nama bishaan dhuguu afaanii ol fudhadhee wayta isiin dhufte dhaya jedhee eegee allaattii tana wayta isiin agartee kaa bishaan akkana inni ol qabatee isiin dhuftee agartee harkaa jiisuuf akka durii isan dhuftu mataa keessa dha'ee achi lafa buuse. Allaattiin ni duute. Allaattiin ni duute shimbirriin akkas godhe sun ni du'e. Wayta shimbira kana ajjeesee irraa bahee inni gallaalu bishaan inni waraabbate kana keessa maaltu jira? Qaajjibbuu jira. Qaajjibbuu takkii jawwe ka hadhaa itti biifte. Yaa subhaanallah. Edaa isiin bishaan kana dhugee akka inni hin duuneef du'a isa oolchuuf bishaan kana adad inni waraabbatee dhugaa deemuuf harkaa gannayti. Eenyu itti wakkale rahmaani subhaanahu wa ta'ala. Waytii agartee kaa isa kana bishaan keessatti arge ka bishaanitti illee biifame arge edaa shimbira lubbuu kiyya baasuuf deemu lubbuu isaa balleesse jedhe. Yaa subhaanallah. Shimbira lubbuu kiyya tiisuudhaaf du'arraa na oolchuudhaaf ana du'a baasuudhaaf taraa meeqa bishaan na harkaa gannaqe ani immoo mala lubbuu isaa ittiin baasu barbaadee lubbuu isaa baase jedhe duuba. Hin beeyne inni illee dhugaa. So beekee lubbuu isaan baasu. Garaa nyaate duuba. Hikmaan asirraa fudhannu maali? Hikmaan nuti asirraa fudhannu maali? Qaraatiin nuti asirraa argannu. Rabbiin aduwwii keetilleen sitiisa gaafa lubbuu tantee baasuun fedhin. Sababuma itti ta'uuf lubbuu tanan tiisina jennee agartee olii gadi hin marra malee tiisan rabbuma alamaati subhaanahu wa ta'ala. Tiisan eenyu? Rabbuma alamaati. Allahu akbar. Yoo rabbi nama tiise malee yaa obboleewwan abbaan ufee geessaa of tiisuu danda'a sila. Atii yeroo raftu afaan bantee raftu ka qaamni kan kee cufti agartee ka banameetiin hin jiru karaa immoo meeqa halkan olii gadi yaatu ka namni kun mana keessa bulu ka kun oydaa bulu ka kun muka jala bulu ka kun bakka adda addaa bulu bineensa sirra yaa'aa buluu fi simaddii yaa'aa bulu rabbi malee eenyu quba qaba eenyu sirraa tiisu jira rahmaani subhaanahu wa ta'ala. Bifti inni sirraa tiisu ni jiru hoo akka amma garii agartee ka hikmaadhaa arganii nu himu jiran kana gariin kan argintu irra hedduu immoo hikmaan rabbii kennaa ka arganii ammaan kana namni tokko tokko namni arge nu himu kana malee nu barreessan kana malee kan mul'atintu irra hedduu karaa rabbiin ittiin nuti isaa jiru jechuudha. Hisaaban qabu duuba ati ofirraa quban qabne ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala ittiin seegu haga gaafa guyyaan kan kee dhumatuutitti sinii galee duu agartee ka lubbuun tantee subhaanahu wa ta'ala ka xarfeetirra yoo deemte agartee rabbuma si tiisa akkas beekuu qabdu. Dandeettii kiyyaan bahen jedhin dandeettii rabbii aalamaatiin baatee galu jirta. Rabbii hikmaa qabu ka dandeettii qabutu si tiisee si galchuu jira oolchee si bulchuu jira duuba. Kanaafuu rabbii kana galata galchuu qabna yaa obboleewwan keenya. Akkanatu beekama. Yeroo garii wanni rabbiin kun dalagu waan hikmaati. Biyyuma keenna keessatti waan deeme waan zabana agartee abboota keennaa kanuu himan kan dhageenne waan hedduu qilee irraa fa'a waraanni gizee agartee ummata ari ummanni akkasitti qilee irraa akka jirutti agartee gadi kufan duubaa xiyyitti fixa. Rabbiin agartee ka haadha ajjeesee abbaa ajjeesee ganda fixee ilmoo daa'ima
irratti hambisa qilee gubbarraa lafa dhahan san keessatti rabbi eenyu baasa ilmoo daa'ima fa'a baasa rabbiin subhaanahu wa ta'ala meeqa kamita bara agartee lolaa keessatti rabbiin isii jireessee haadha ajjeesee halaaka silaa namni agartee kaa keessaa baa jedhanii hiyyaanne san keessaa baasee akkasitti duuba jiraattee isiin kunuu haga har'aatitti nama hortee qabu fa'a taatee argamte hisaaban qabu jecha haaji aadam saaddottu waan jedhe jedhan alayhi rahmatullah azala kana namni ni dhagaheeti anni argee jedhan manguddooteen haasaya akkami agarte jennaan gaafa waraanni itaaliitii fi ka agartee ingilizii wal dhahu san biyya keenya keessatti waraanni isaanii agartee madaafa fudhatee achii namatti darbaa fardoo yaabbatee deemaa kenna ummanni ree agartee dandeettiin qabanii nuhii fardoon deemu goda jalatti achi gallee namni tokko nu keessaa fardarraa utaalee goda seenee jedhe boolloo keessa madaafni warri achii darbe nuhii fardoo gubbaa jiru kana dhiisee gurbaa boolloo jiru boollotti itti seenee ajjeesee yaa agartanii azal akka dalagu silaa yoo namaatii kamtu baya ka boolloo keessa jiru bayare dachii jala gasseeni achi dhokate ka gubbaa kanarra fardoo yaabbatee dhadhaabbatu dhiisetti azala isaattu ga'e rahmaan waan achii darbame san boolloo qaceelchee boolloo seenee boolloo keessatti namticha ajjeese kuni hikmaa rabbiiti subhaanahu wa ta'ala guyyaa isaattu ga'e ka oolchaan qabne santu dhufe duuba guyyaa oolchaan qabne santu dhufe akkana yaa obboleewwan kiyya kanaaf rabbii keennatti haa amannu rabbii keenna haa sodaannu gama rabbii keennaa haa deebinu rabbii keenna haa faarfannu adada bullee oollun halkan taanan ganama taanan du'aayii agartee sabaahaa fi masaa'aa san haa qaraanu rabbii akkana nu tiisee lubbuu teenna tiisee oolchee nu bulchu jiru dagachuun qabnu duuba ilma namaatu yoo inni tola sitti oole galata galchuufiif yaada goota rabbiin immoo ka waan biraa sirraan feene alhamdulillaahi male ka isa faarfatuu malee qabeenya sirraan feene rabbii akkanaa faarfatuu maa dadhabna yaa obboleewwan kiyya rabbii akkanaa faarfatuu qabna duuba rabbii khayrii akkanaa agartanii tola akkanaa nutti oole anaaf sillee beeki tajarrubuma agartee xiinxallaniitumaan ilaalin malee wanni akkanaa kun kanurra gahee dabre yoona hisaaban qabu bifa adda addaatiin sihii rafu sihii uf quban qabne bineensa adda addaa ka rabbiin sirraa deebise ka sirra maraa ooli ka sirra gangalataa oole hisaaban qabu bifa kanaan jechu rabbi calla beeka subhaanahu wa ta'ala rabbi calla beeka duuba kanaaf yaa obboleewwan kiyya baqannaan keenna gama rabbii haa ta'u rabbii keennatti warwaannaa haa jabeessinu duuba bifti gara rabbii baqataniiti rabbii jalaa ga'uma rabbiitti baqatan garri biraa garritti baqatan hin jiru isumatti baqatan isan nama baasa isan nama tiisa duuba gaafa rakkoon feete si muudatte ga'uma rabbii keetii qaceeli duuba gaafa tokko namni tokko aabidee beekamaadha warra taabi'iyootaati isaa agartee kophaa laga keessa seenee farda isaa hidhatee kaa jihaadaaf deemanii karatti ummatarraa bakka bultii geennan namuu agartee muka isaa jala qabatee ibaadaa godhaa bula akka nuyi har'aa rafaan bulani ufirraa inni ibaadaa godhu isaa salaata jiru leenci itti dhufe inni ima salaata leenci dhufee dura dhaabbate salaata isaa geeffatee tumaan salaamtaa baafatee gama lachittu yaa leenca kana yoo natti ajajamte amrii kan kee bakkaan gahii jedheen yoo rabbiin natti si ajajee jiraate amrii kan kee bakkaan gahii jedheen wanni teettuuf hin jiru na nyaadhu jechuu bar yoo immootu agartee natti hin ajajamin deemi deebii jedheen narraan ibaadatti jira leenci akkuma waan inni dha'ee oofee ufumarra garagalee eegee isaa facaasaa itti dhaabbate ka ummanni ilaalee argu yaa subhaanallah wanni cufti ajaja rabbiitiin deemti beelladaan ati ilaaltu tun illee
bineensi mukaa ka nama nyaatu kun cufti ajaja rabbiitiin deema. Yoo rabbi sitti ajaje saree mi'a durree ofirraa deebisuu hin dandeettu. Yoo rabbiin sitti ajajin leencaa fi qeerransi illee wanta akkasii godhuu hin danda'ani. Dhageettanii obboleewwan, wanni cufti edaa hayyama rabbii alamaatiin deemti duuba. Kuni maalirra nama qajeelcha? Alaamatun tadullu alaa wahdaaniyyatillaahi tabaaraka wa ta'ala. Tokkochummaa rabbii kennaa irra nama qajeelcha. Dandeettii rabbii kennaa, kuduraa rabbii kennaa irratti nama qajeelcha. Gochi akkanaa kuni guutuun dandeettii rabbii kennaa irratti nama qajeelcha. Namni biraa kana sirraa deebisuu danda'u hin jiru. Sheek fulaanii fi sheek fulaaniin ati jette tokkollee waan kana sirraa deebisuu hin danda'u. Kasirraa deebisuu danda'u rahmaanii. Namuuni beeka gizee deemee rakkatee cinqii keessa seenee bahara seenee jedhe gama rabbiitti iyya ka jiru cufti. Akkuma rabbiinuu dubbate ayata quraanati. Wayita immootu achirraa bahan waan duraan yaammatanii jedhe. Wayita rakkoo keessa jire namuu akka wanni tokko harka isa qabuu hin dandeenye ni beeka rabbuma kanatti iyya kaafiraa muslimni. Wayitti maagartee fatratti bahe rabbii kanatti kafrutti seena ummanni. Akkana haalli banii aadam yaa obboleewwan akiraadha. Kanaafuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala warra uf beeku rabbiin nu haa godhu. Rabbiin uf nu haa beeysisu. Warra rabbiif agartanii kaa galata galchu. Tola rabbiin itti oole beekee warra rabbiif galata galchurra rabbiin nu haa godhu jenna. Salaanni duyde duuban dhufee wajazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Insha Allahu ta'ala jajjabaadhaa. Aga darsii biraati walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. مع السلام إلى اللقاء.